Koongiresiin Federaalawaa Oromoodhaa waajjiraaleen isaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran mootummaadhaan jalaa cuufamuu beeksisee jira. Mootummaan garuu hanga oduun kun qindaa'etti deebii laatee hin qabu. Paartichi yaa'ii koree giddugaleessaa waajjira isaa muummee Finfinnee jirutti geggeeffateen obbo Jawaar Mohammad aangoorraa kaasuun muudama adda addaa geggeessee jira. Borumashii dabalataan qindeesseera. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Korasaa Idilee Marsaa Sadaffaa guyyoota lamaa fi magaalaa Finfinnee waajjira muummee isaatti geggeessaa tureen duuba ibsa baaseen waajjiraaleen dhaabichaa 200 guutuu Oromiyaa keessatti mootummaadhaan jalaa cufamuu beeksisee jira. Paartichi miseensonnii fi qondaaltonni paartichaa tokko tokko hariiroo Abaawoo Woboo dhaaba mootummaan Itoophiyaa Abaawoo Shanee jedhee waamu waliin qabdu jechuudhaan na jalaa dararamaa jirus jechuudhaan himatee jira. Dhaabichi guutuu Oromiyaa keessatti godina Shawaa Lixaa fi Arsii Bahaa malee waajjiraaleen Koongireesii Federaalaa Oromoo godinaalee hanga aanaaleetti jiran mootummaadhaan jalaa cufamuu isaa beeksisee jira. Dabalataan Koongireesiin Federaalaa Oromoo qabeenyi isaa bakka tokko tokkotti qaamolee mootummaatiin jalaa samamaa jiraachuun ibsee jira. Paartichi amma haalli biyyattii keessa jirullee akkaan akka isa yaaddessuus beeksisee jira. Keessaayyuu ammoo waraanni, jeequmsi siyaasaa, reebichi, hidhaan, buqqaatiin, ajjeechaan, saamichi, ukkaamsaa, beellii fi dhibeen uummata dararaa akka jirus beeksisee jira. Koongireesiin Federaalaa Oromoo rakkoolee maqaa dha'e kanaafis furmaanni tokkichi yoo jiraate marii biyyaalessaa hunda hammate gaggeessuu qofa jechuudhaan addeessee jira. Paartichi mootummaan baacoo bira dabaree yaada furmaataa fi gurra kennuu hin dandeenye jechuudhaanis komatee jira. Gama mootummaatiin ibsa Koongireesii Federaalaa Oromoo kenne kanaan duuba hanga nuti oduu kana qindeessinutti ibsi irratti kenname hin jiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo dhuma irratti ammoo koree giddugaleessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo Marsaa Sadaffaan adoolessa 6 fi 7 bara 2016 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture milkiin xumuramuu fi murtiiwwan jajjaboo dabarsuu isaallee beeksisee jira. Paartichi kora duuba ibsa baaseen miseensota koree hojii raawwachiistuu sababa adda addaatiin herdhatan bakka buusee akka jiru ibsee jira. Haaluma kanaan obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dursaa Koongireesii Federaalaa Oromoo, obbo Asfaa Hangaasuu itti aanaa itti gaafatamaa damee bulchiinsaa fi faayinaansii, obbo Fiqaaduu Banjaa itti gaafatamaa damee tarsiimoo fi leenjii taasisuudhaan eegamuu deenduuba, obbo Toloosaa Baachoo fi obbo Shammanii Beenyaa ammoo miseensota koree giddugaleessaatti dabaluusaa beeksisee jira.